Anis gammachuu koo ibsuu barbaada obboleessa koo ayyoo baay'een jaalladha baay'een kabajaa nama waaqayyooti nama ajajamaadha harkatti qabaatee baga guyyaan kanaan si ga'eedhaani. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma sa'aatiin waaree booddee ta'eera oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyeessine isin dhageessifna. Qaama mootummaan qorannee to'annoo jala galchina malee to'annoo jala galchinee hin qorannu jedhee dargaggoo ayyaanaan waggoota darbaniif qorannoo ciccimaa erga irratti gaggeessee tureen booda malaammaltummaa jaalalaadhaan yaada koo qalbii koo onnee koo hunda nasaamtee qullaatti na hambisteetti jechuudhaan guyyaa har'aa kana shamarree Bitaaniyaa tashoomee to'annoo isaa jala oolchee jira. Oduu to'annaa jala ooluun ishee akkuma dhagahameen namoonni baay'een helikoophitarii bicaa sanaan dhufti jedhanii eeganillee Bitaaniyaan miizolii ishee fi addooyyeewwan isheetiin marfamtee akka dhuftettu dhaga'ama. Nama yakka ammanaa sirratti hojjete akkamittiin kaateenaadhaan osoo harka ishee hin hidhin fidde jedhamee gaaffii gaafatameef ayyaanaan yommuu deebii kennu kaateenaa namtolcheen poolisiitu furtuudhaan banaa cabuu danda'a baduu danda'a. Kanaafuu ani kaateenaa uumamaa kan hin cabne kan hin banneen jaalalaan laphee ishee hidheen fideera jechuudhaan deebii kennee jira. Dhimma kanarratti abbaan alangaa federaalaa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaatiif gaaffiif deebii kennaniin gidiraawwan ayyaanaa irratti raawwatamaa ture baay'ee waan ta'eef to'annoo jala ooluun ishee olaantummaa jaalalaa mirkaneessuuf gahee guddaa qaba jedhanii. Gidiraawwan akkamiitu qaqqabaa ture jedhanii gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniif deebii yommuu kennan kanneen akka halkan hirriba dhabuu guyyaatti kaardii moobaayilaa abbaa dhibbaa fixuun hojii dhiisee bakka isheen jirtutti marmaaruun osoo kaameeraa waraabuu ishee waliin chaatii gochuudhaan hogganaadhaan adabamuun kompiitara bakka hojii irratti suura ishee iskiriin seevarii gochuudhaan hogganaadhaan qoratamuun boorsaa fi wantoota biroo bakka taa'e hundatti irraanfatee ka'uudhaan kaaffee seenee otoma nyaatee hin dhugin nyaadhee dhugeera se'ee kaffalee deemuu fi kan kana fakkaatan akka ta'an dubbataniiru. Manni murtii gaa'elaa dhaddacha tokkoffaa yaa'ii ariifachiisaa guyyaa har'aa taa'een badii shamarreen kun qaqqabsiiftee ragaadhaan waan mirkanaa'eef adabbiin kun ni barsiisa ni bashannansiisa ni gammachiisas jechuudhaan bakka maatiin gama lamaanii keessummoonnuu fi hiriyoonni isaanii argamanitti umurii guutuu ayyaanaa duukaa akka jiraattu murteessee jira. Maatii ishee keessaa namoonni tokko tokko yaada kennaniin murteen kenname sirrii fi yeroo isaa kan eeggate ta'uu himanii namni yakka guddaa hamma kana hojjete dhuguma gatiin akkasii isaaf mala jedhaniiru. Guyyaa har'aa kana haala kanaan to'annoo jala kan oolte Bitaaniyaanis yaada kennitee egaa erga murtoon murtaa'e maal gochuun danda'a garuu harmee koofan ergaa qabaa jetteetti ergaa ishees akka armaan gadiitti dhaammattee jirti. Ayyoolee ayyoo yada'ee andeemuuf ka'ee bakka ciisa koo gumbii kaawwadhu nyaata irbaata koo dilbii godhadhu. Ayyoolee ayyoo yadeessee guddistee asiin nageesse ayyaanaa too manaa na baase oolmaan kee garaa na raase jettee harmee isheef dhaammattee jirti. Egaa yaa ayyaanaa koo maal ta'e mucaan kuni maaliif hin fuudhu dafee arriif gaanfa baasuu malee kan biraa maaltu hafe jedhee usuun si komadhu waggaa lamaaf walakkaa kunoo si birratti arge kaa kanarra maalan shakka dargaggummaan kee hafee ta'uuf jirta abbaa warraa biyya qixxalamaanitti Bitaaniyaa fuute kaa har'aa. Ijaan agartan kunoo isinuu akka ragaatti firoonni ayyaana hunduu chaa'oo bulaa nagaatti homaa hin dhiphatinaa fi bula jettanii hagabu ayyaanaan kana booda waan nyaatee buluun dhabu. Hiriyyoonni isaa kaanis jajjabaadhaa yatiru si'achi kaaffee deemtanii piizaa nyaachuun hin jiru. Gaafa isa yaaddanis manuma deemaa ilaalaa si'achi ayyaanaadhaaf kitfoo fi qurxii muraa miti shiroo Bitaaniyaatu caalaa. Yaa ayyaanaaf Bitaaniyaa sila jireenya namaa waaqatu jalqabsiisa dhugaadhaan wal jaalladhaa maal nama dadhabsiisa dhugaadhaan wal jaalladhaa jaalalaan gurguddadhaa
yoo teessanis yoo kaatanis guyyaa hunda wal dhungadhaa yoo dhimma qabaatanis immoo jaalalaan wal ajajaa Valentine's Day immoo yeroo hunda kabajaa waamicha yoo deemtanis inni gama teenyaan ati gamanan taa'ina nyaatas yommuu nyaatani erga dhumuudhaa gahee afaan waliin kaayina walii galaa jiraadhaa waanuma xiqqooshee irratti dubbii guddaa hin dhalina ollaaf ganda keessaa jettee furgurtanii manatti ol hin galina gaafa walitti dallantan immoo nyam jechaa hin deemina golaf diinqa keessa ifumaan walitti maa ifumaan wal sirreessa Elaamee ayyaanaa koo hammam yoo bubbuleeyyuu jaalalli dhuman qabu akkuma har'aa kana Boris screen saverin bilbila keetii suuraa dhuma ishee haa ta'u Elaamee yaa Bitaaniyaa koo yoo inni manaa bahe teekstiidhaanis bilbilaadhaanis nagaadhuma itti dhaami ayyaana hin jedhiin Boris akkuma har'aa kana ayyoo koo jedhii waami akka cirracha galaanaa horaa baay'adhaa jedha kun eebba afaan waaqaati konkuma hin nagahina isa jarri odeessitu waa'ee karoora maatii ijoollee lama malee hin dhalchina inni jedhu gatiin qabu hundisa maal digdama yoo dhalchitan immoo isaantu isinii guddisa maaliif lama dhalchitu maali michiitu isin qabe oromoon baay'ee dhalchee waan nyaachisu yoom dhabe guddatanii baratanii rakkoo uummata keenyaaf akka nuuf fidanii fala hanga dandeessanitti dhalchaa ilmaaf hin tala seenaaf duudhaa abbootii kan deebistu bakkeedha ummata oromoo biratti dhala jechuun warqeedha gammachuuf kolfa malee hin argina imimmaanii horaa baay'adhaa ta'a warra durbaaf ilmaanii guddadhaa damee baasaa kallattii hundumattu iji hamaan isin ilaaltu xirqim jettee haa jaamtu bultiif jaalalli keessan haa urgaa'u akka shittoo kan dhoksaatti isin amattu immoo hidhiin ishee haa ta'u cittoo bonaaf ganna lalisa ta'a handootee kormaa sammuun diina keessanii haa naanna'u akka gommaa wanti nyaatanii dhugdan isiniif haa ta'u sifa bonaaf ganna hin beela'ina dilbii jireenyaa nyaadha haadhaaf qadaada ta'a walii galteen jiraadha dallaan keessan ameessa balballi keessan jabbii dhala seenaa kabajuu siniif haalaatu rabbi Galatoomaa